oduu teenyaa jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa ammaas helikoophtaroota 14 ammayyaawaa tahan Raashiyaa irraa galfachuun himame. Kanaas humna galaanarraa Itoophiyaatu galchee jedhame. Dubbiin kun kan dhaga'ame wayita Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti dhimma galaana diimaatiin wal qabatee dhibdeen hammaatetti ture bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin tibbana hiriira ba'uudhaan bulchiinsa yeroo Tigraay fi TPLF miila tokkoon dhaabaa kan jiran waraanni Tigraay TDF jedhaman ammaas mormii isaanii itti fufaniiru jedhame. Gama biraatiin Ambasaaddar Suleymaan Daddafoo TPLF diigamuu irratti argamaa jechuun hoggansi wayyaanee hidhamee yakka raawwateef akka itti gaafatamu waamicha dhiyeessaniiru. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin hordoftoonni amantaa waaqeffannaa irreecha hora harsadee akka hin kabajne qaamota nageenyaatiin dhorkamuu himatan. Haa ta'u malee abbaan gadaa goobanaa hoolaa warri kun xoonqaa'ii dhadhaa dibduudha jechuun beekamtii akka hin qabne himan. Ayyaanni irreechaa erga dhumee booda maaltu uumame bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin masjiidota 40 ol seeraan ala kan diigan kantiibaan magaalaa Shaggar masjiida diiguudhaaf murtoon fudhatan adeemsa seeraa kan hin eegneef dogoggora ta'uu hubatanii dhiifama gaafataniiru jedhame. Dhimmicha irratti majliisni magaalaa Shaggar ibsa baaseeraa isaas ni dhageessu. Oduu biraatiin biyyi ta'ulaa galaanaa argachuudhaaf waraana hin barbaaddu karaan naga'aa qofti gahaadha jedhan aartist Yoosan Geetaa'uun. Sirba bulloo jedhu Jawaariif sirbanii miiliyoonota biratti kan jaallataman Yoosan Geetaa'uun amma immoo weelluu Galaanoo jedhu aartist Qamar Yuusuf waliin sirbuun gaaffii ulaa galaanaa mootummaan kaase deeggaraniiru. Dhimmicha irratti Yoosan Geetaa'uun ibsa laate qaba. Gabaasa guutuu dhage. Oduu odeeffannoo keenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin oduu teenyaa jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa ammaas helikoophtaroota 14 ammayyaawaa tahan Raashiyaa irraa galfachuun himame. Kanaas humna galaanarraa Itoophiyaatu galchee jedhame. Dhiyoo jeettiiwwan waraanaa ammayyaawaa Su-35 jedhaman lakkoofsaan 6 kan ta'u Itoophiyaan Raashiyaa irraa akka bitte odeeffannoo miliqee ba'e ijoo addunyaa ture. Kunis yeroo Eertiraa fi Itoophiyaa waraanaaf wal gaarreeffachaa jiranitti dhaga'ame. Keessumaa dhimma ulaa galaanaatiin wal qabatee biyyoonni lamaan muddama hamaa keessa seenanitti dhaga'ame. Kun osoo dubbatamee hin dhumin amma immoo oduu haarawaa dhaga'ameen humni galaanarraa Itoophiyaa haala addaatiin irra deebi'iin gurmaa'e helikoophtaroota ammayyaawaa Raashiyaan hojjetame 14 of harka galfateeraa jedhame. Oduun kun bal'inaan kaleessarraa eegalee kan qoodame yoo ta'u oduu sanaas garee mootummaa faana hidhata qabuutu bal'inaan facaasaa ture. Akka gabaasaaleen jaraa ibsutti taanaan Itoophiyaan waggoottan 30 dabre humna galaanarraa biyya hin qabne ta'uun beekamtus erga ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad aangootti dhufanirraa kaasee humna galaanarraa kabaja Itoophiyaatti horu biyyattiin qabaachuu qabdi jechuun haala addaatiin Abiyyi irra deebi'anii humna galaanarraa ijaaruun seenaa haarawaa dhaloota mataa ol qabachiisu galmeessaniiru jedhan warri odeeffannoo tana qoodan. Arra immoo humni galaanarraa hidhannoo ammayyaawaa kan qilleensarraa markaboota diinaa fageenyatti haleeluu danda'u hidhachuun diinotatti yaaddoo uumaa jira jechuun odeeffannicha bal'inaan qoodaniiru. Helikoophtaroonni 14 kun yoom akka bitamaniif yoom akka gara biyyaa galan garuu bal'inaan wanti ibsamee hin jiru. As dhiyoo oduun Itoophiyaan meeshaa waraanaa hagana bitteetti. Itoophiyaan diinagdeedhaan biyyoota kamuu caalaa boodatti hafteetti. Akkasumas ammoo Itoophiyaan biyya hiyyeettii addunyaa tanaa taateetti oduun jedhu bal'inaan qoodamuun waan baratamedha. Keessumaa erga bara 2020 waraanni Tigraay dhalatee kaaftee biyyattiitti wanti gaariin dhaga'amee hin jiru. Hagaa du'arraatti Itoophiyaatti wanti gaariin hojjetameef addunyaan jajje tokkichi yoo jiraate hidha haaromsaa ture. Helikoophtaroota amma jedhame kana gama waraana biyyattiitiinis ta'e gama mootummaa Itoophiyaatiin odeeffannoon ifatti laatame garuu ammallee hin jiru. Odeeffannoon kun garuu dhugaa ta'uu kan mirkaneessan qaamonni mootummaa faana hidhata qaban bal'inaan wal jalaa fuudhuun hafarsuu isaaniiti. Oduu biraatiin
Tibbana hiriira ba'uudhaan bulchiinsa yeroo Tigraay fi TPLF miila tokkoon dhaabaa kan jiran waraanni Tigraay TDF jedhaman ammaas mormii itti fufaniiru jedhame. Gama biraatiin Ambasaaddar Suleymaan Daddafoo TPLF diigamuu irratti argamaa jechuun hooggansi wayyaanee hidhamee yakka raawwateef akka itti gaafatamu waamicha dhiyeessaniiru. Waggoota sadeen dabree xiqqoo waraana irraa hafuura kan fudhatte Tigraay wayita wayyaaneen Shaabiyaa waliin ta'uu mootummaa federaalaa waraanuudhaaf qophiitti jirtutti amma immoo humnoonni waraanaa TPLF abdattu TDF hiriira gaggeessaa jiru jedhame. Kanaanis guyyoottan dabre walitti aansuudhaan miseensonni humnoota Tigraay kaffaltiin nuuf kaffalamuu qabu nuuf kaffalamaa hin jiru jireenya hamaa gadadoo hamaa keessa jiraataa jirra jechuun addabaabaayii Tigraayitti ba'uu mootummaa naannichaa irratti mormii gaggeessuu itti fufaniiru. Hiriirri mormii qaama hidhate kanaan gaggeeffamaa jiru yeroo kamuu caalaa arra hammaate magaalota Tigraay garagaraatti itti fufeeraa jedhame. TPLF kan humnoota kana waliin hidhata qaba jedhame humnoota kana fayyadamee caasaa bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii kan Geetaachoo Raddaa diigee bulchiinsa yeroo kan deeggartoota isaa yookaan ammoo Jeneraal Taaddasa Warradaa bakka buusee ture. Kana malees humnoota TDF kana fayyadamuudhaan TPLF hidhattoota faannootii fi mootummaa Eertiraa waliin ta'uun kaaba Wallootti haleellaa raawwachuu mootummaan federaalaa tibbana himatee ture. TPLF hidhattoota kana fayyadamuun gama biraatiin mootummaa Eertiraa waliin ta'uun waraanaaf qophaa'aa jiran himannaa mootummaa federaalaati. Haa ta'u malee amma TPLF mataan isaatii fi gareen TDF waan waliigalaa jiran hin fakkaatu. Namoonni siyaasaa Tigraay hidhattoota TDF kana kan hiriira baasaa jiru TPLF ta'uu himu. Kunis gareen TPLF akkuma Geetaachoo Raddaa aangoorraa kaase ammallee Jeneraal Taaddasa Warradaa aangoorraa kaasuu barbaadaa jedhu. Sababiin kanaas Jeneraal Taaddasa Warradaa erga aangoo qabate akka warri wayyaanee fedhanitti isaaniif ajajamaa akka hin jirreetu eerame. Faallaa kana ammoo kana kan hin amannees jiru. Namoonni kanatti hin amanne immoo TDF ammatti bulchiinsa yeroo Tigraay qofa otoo hin taane TPLF faanaas wal dhabaa jiru jedhu. Keessumaa waraanaaf qophaa'uu wayyaaneetiin wal qabate gareen TDF gammachuu hin qabu jedhamee amanama. Kanaaf ammoo